Wayyo kabajamtoota dhaggeeffattoota Sorsa YouTube fayyaa nagaa keessan jirtu ani jira galata waaqayyo fayyaa koo nagaa kooti galanni waaqayyo faatu baga jiraattan Sorsaan samoona kana waan na godhe argitaniittu harka na hidhee walitti qallalee dheengedda akka dinni haqoo nyaata gartan guyyaa meeqa biraan kana irratti hojjete mataana janjisaar argitaniittu miti har'a munan deebisaaf har'a walii gallee irra kaaniif isin wal beekna kaa iddoo loolee isin beektu wal beekna kaanifati isin jechuun kan hundumaa garaa kana keessatti dhiibbadhee kophaa koo maalan godhe ani harka koo jechuun ani maalan godhe yeroo hospitaala keessatti as deemachi deem jedhamee rakkataa olee jedhin qawwixi maalina biddeen kennaafi biddeen barbareetti naqee fi shaayii danfisaaf hin jira shaayii irbaatan kennaaf jechuudha. Yoo jaallatte nyaadhu akkuma guyyaa gubachaa olitti atis gubatta dhufaa jira dhufee bahe dhufeera seeneera garuu hojii oolee namni silkii dawwallaafiin niitorkiin manatti itti dhaga'amu dinaan gadi bayaasa kan jedhan sobeetan gadi baatiin haasuf ture alatti hin jireen alaa haasa'aa jira. Amman godhaa argitu na eegaa beelee eeda bigaaddoonaan jedhu gadi bahee jechuudha irbaata jechuudha. Beelee hin jira dafii naan jedhe jennaan ammasumaan namni itti dawwalee itti dhaga'amuu dide jechuudha. Laayikii naa godha sabskiraayib naa godha har'a hin gubu taanaan miti as ilaala barbare nas kanumaan nyaadhu maal sii godha reene yeroo nadi gadi kophaa koo zooraa wale san maal itti fakkaate ilaala barbare argitanii bishaanis qopheesseera kunoo waxiin hin jira garuu waxiin hin jira shiroon illee jira anillee nama rarraan dirqoo ishee firfirii hojjedhee jira jechuudha. Shaayiin isaas kunoo danfeefii jira kunoo danfiseera shaayiin danfiseefii jira jechuudha argitu isa kun si midhaatu manaa hordofaa amma ni naa godhin godhaafan isaa dhufu kaameraa kun dhoksadhaa haa dhufu kaameraa kiyya akkanatti dhoksadhe argitanii uffataan dhoksee jira shaarbiidhaan illee dhoksee maal jedheen jira. Karena gobaan garaaca'e kan ani yaa fide kan argitanii isaan fide ani gobaatti yaa fide isin jira Oromoo koo yaa fide gobaattan wajjin garaaca'e wajjin wal garaachisa namni na wajjin dadhabaa ooluu qaba argitanii haa dhufu ammaan godhaaf haa dhufu alaasaa jiraachuudha mallee alaasaa jira hin dhufne alaasaa jira. Innumne arfu amman gubaan immoo waan inni alaasaa jirurree waan namni isaa harsee sammuu isaatti bu'u waan inni alaasaa jiru abbichan wajjin haasaa wajjin ani immoo isa caalaan gubaa dhufu ammanatti na hordofaatin isse amman godhaaf argitanii beebishoo achas baate dawwalaa jira argitanii dhufee dawwalaa jira barri daawwadee Merin kolda beja lah. Malu ni ya terus makan sate makan apa? Malu seru kau bah. Gerada wak kau dah mama. Sudah seru kau bah. Seru madu tu na. Oh orang katanya. Sudah ikat dia tangga di bed. Sudah mana kata dikat dia orang muda. Jangan sekali sana. Jangan bantu nak kaya susun jangan mana lagi dah. Salah hujan orang kedua no bisa barang nama ada. Muka apa tu? Nama mark kadang gua sih harga tisita. Modi mana tak kau cuci mana nak kami? Kono nyadu deh. Mana lagi sih? Barangnya tu. Galat है फटो यहाँ पे शायद सिर्फ Galan ni sih. anu डालता वो करता anu डालता वो करता Mudi kau ajar tahu. wah anu mudi kau dulu kau punya tu berbeda berbat शायद सिर्फ से वो Berbeda. शायद सिर्फ से jadi boleh शायद Berbeda ni jadi. aku laki mah शायद kono Sekarang ni mau berbeda. macam Jechuun barbaree ni moo sukkaara ni? Maa jechuun anjaa sukkaaraan dafa malee barbareedhaan dafa shaayiin biyya keessan irratti. Barbaree hin barbaadeen. Kun barbaree biddeen nyaachaa jirta yaa. Nyaatte sukkaara barbaree. Sana buusee si godhadhu lafa adda zaayyaa. Nama Waa'ee waan bareedu taatu.
Kapitaara sanu as butat. Nyaadhu bakka. Malu galtare nyaadhu. Nyaadhu jenne amma tuwate nyaadhu nani kennake. Shiroo guyyaa ammoo bara dikkeeraan kennake. Nyaadhu naan jedhe afaan keetiin amma. Kuunnoo qoshasha keetti kennake kaa nyaadhu kan jedhee dubbate sii miti. Fidne nyaadhaadhaa hin kaanamu maal lama dubbattaa? Ya Rabbi, barbaree nagaanu. Yaada kee nyaadhu. Isaan argattee immoo dhabdee sitti badee. Kun sukkaara si dafti shaayii maal barbaree si dafisa mul'atu. Maal barbaaddaa? Maraattee viidiyoo maali? Viidiyoo maali? Si dhukkubee walitti ilaalee. Gooti si dhukkubaa nyaadhu. Afaan keetii waxii kana nyaadhu jette tokko lammanni immoo shiroo sana immoo nan gannaqe. Firfirii sana immoo amma firfirii dirqoo ishee jedheen nyaadhu tennaan gannaqe. Akkas jettuu bitaan inni gadi baate. Akkanuma ishee nyaadhu waan feettee nyaatta. Tokko lammanni immoo guyyaa dhuganna joonjessaa oolte kophaa koo. Kophaa koo waan godhe hin qabaa? Sujudnya datang kartu. Anu wana ngode kawan sih jadi. Kau kau taka fogi roll bay. Taka lakop sari pabla made. Taka lakop sari. Yo ulfo te ada kan kita te ulfo te umuri sih kan ada na dua tiga ulfo te. Ya pinta jadi ulfo te. Lagi biar bukan ada kulfi sanu. Enggak nafsu maaran jera. Hoshai. Mana itu rubah kayaknya tuh kena bisa rugi let. Akan mesti nak gubde guyya barbare aku mau barbare aku segubar. Akan mesti nak gubde ati jangan mas saat sana dieme. Saat sana dieme amma sana citu gubde cawal lalu gubah mana goreng apa? Citu ante. Kayak ante abah teh jalan teh. Mana ya lagi anak ya leda. Usia kan mata tak kasih gara gasine. Mana ya lagi anak ya leda. Macu. Aku macu ke dor faci juru negara sih gara-gara mar gitu ya bat. Bi mana dia makan mul faci ada. Bi mana dah ulfa abi ini makasih shimal wala shanjen deh. Abi nama ada orang lagi rinci sana kan ibu. Shimal itu deh. Shimal sinjen deh lupa ke. Jadi, negara ini. Media kamu kate. Lagi ke TikTok irratti jedhe. TikTok soba ka sobdeeti shimalli maqaama Oro san waan nati dubbatte mali TikTok maal soba lafaage maqaama tasiteetu sobu nyaataa abaabbante nyaataa abaabbante nyaataa maal godhee kanuma nuu fedhe kanan tamasgeen jecha hinaaru bara dabarfanne hinaartu ati hinaartu maan rakkatteen takka olan ba'a takka gadan ba'a takka asiraa saawuntii ka'e jedhu takka asii gadiin ba'a takka soolan ba'a. Maaluma si Oye, miyaani kan sitti mukeessa. Maaluma gochi ulfoofte. Maal gochi ulfoofte? Adabattee waan bilirra gaafsan. Kan akka ulfooftu fide. Akka maal ta'u bire? Yaaduma ada algaarra ciibne. Akka maal ta'uuf gaafsan akka midhaan nyaanne midhaan irraa buttere. Midhaan gaafa dheeraa salla gootee butte biddeen nyaadheen quufi akka maal ta'uuf? Maal gooti? Akka maal ta'uuf hin Maal godhe jedhe. Akka maal ta'uuf? Biddeen butee maal godhe? Amma immoo naamuu guttaa isaa nu gaafatu Sorsa. Ati nagaa dhabini? Shee ani naguma maan dhukkuba? Shee mumtillee si qabu sa'aatii sana bahee yeroo olan deema gadi deema. Misaa nyaattee garoochi? Misaa nyaayee maal mana abbaa koo sana ga'e maaf misaa nyaachuu dida? Maal abbaa isaaniiti isaan baajjata mootummaati. Baajjata mootummaati misaa sii qopheessu. Warra qabu. Uummata akkatti rakkatu kana misaa gaabbatan maal ta'a? Maali abiyyi jedhanii tulfaanii? Tolee. Abiyyi jechuun manni jiraate. Amma tabboon hin caqacaqee amma oduu irraa dhaabsanu hin qaanoftu amma waa'ee kan biraa haasofata. Amma maal barbaaddate? Ati maaltu sitti dhaga'ama yeroo kophaa kana tole gajjoon ja'a oole. Kaasi bakka barbaree geejjiba. Ana mucaan kun ana bicha fayyaddi mucaan kun.
Mucaadha moo mucoodha? Mucaa isaati mucaa isaati bicha fayyaddi. Moo ani maal ani kophaatti waan ittiin of godheen qaba moo inni ta'e kophaa koo namni haadha manaa isaa adda addaan xilaa baatee wajjin as deemee wajjin achi deemaa oole hospitaala keessatti bishaan itti qaba inaan mataa hin susukkuuma ati dhagaa dinnicha. Jaartii saffaa wajjin nu garee? Jaartii daa'imni wajjin dhufe qaba. Jaartii ishii. Mucaa biraadha ati waa'ee jaartii maas rakkisee warra kaan guutanii. Ishii faan hoggaa shanta kan taatu? Amma barbaaddoo taate maas gashi odeessa. Amma waa ishii si gaafadheera. Bakka boru wajjin deemta. Bore maal irraa boru hin qaxaroo qabu moo? Jechuun gaafa ji'aan jedhu. Gaafa sanxilaa sii qabee. Kottee. Ati yoomuu maal si godhe yoomuu maal si godhe aartaate koo yoomuu maal si godhe aartaate. Lakki yoo maal si godhe aartaa lakki na gubii. Yoo maal si godhe gubattaate. Maalitti taphattare ani kophaa waan hin godhe qaba. Ani kophaa minaantu dhaqee haadhii babii beesitti bakka. Kana minaan miti fi kan dhaqee as bahee gadhiisi. Minaantu dhaqee haadhii gandatti shaayi minaantu dhaqee as baheesitti fakkaate kan. Ammoo kophaa innaan garaa abdii. As jiru wettaa isaanuu firaankisi gochaa jira lahoonna. Argitanii? Argitanii? Dhinqaradha falaala argitanii? Inaafu silaa dhagaadha. Waan an godhu qabu laala taa'ee nyaata laala shaayi laala biddeen nyaata. Amma nyaadhu kanuma nyaattee bulta jiru isaanii kun. Nyaadhu kun isaanuma irratti nyaadhu kun. Barbaadan ture ko. Maalitti argitanii sin dhokse? Maal barbaadu baatu dhagaadha silaa hin aartu. Gaaf tokko bishaan bulluskee irratti nagee sin agarsiisa akka ittiin naaru. Bulluksee. Bishaan taffa irratti nagee amma inni nagubee maan guba malee inni isu. Maala si gubee? Maal si gubee dhaggaadha. Eja si gubee nye. Dhala waan jedhu. Ana kophaa waan hin godhe qaba. Innani takka olan baa takka gaden boo takka achi naga takka si naga takka kaara dhibba deem barbaada. Isin nagaadha yara keenya. Nagaa gaafa taa'ee sanuuna. Jirtu. Dhagaa akkamitti piraangii godhashi dhagaa argitanii. Namni hin nyaadhullee hin jedhu minaan beelee jiru shaayii fi barbareedha yeroo nyaatu taa'ee kun dhugaa waaqayyo. Hin nyaadhullee dheenaaru nagarri kiristoosii kaamera dhorkee hin jedhu argiteetta. Haa argiteetta taanaan dubbata. Nan barbaada rakkoo karaa nan barbaada. Hin agarree dhugaaf hin dooyessee hin jira argitaniittu. Laala akka ta'e inni dhugu shaayii. Laala akka ta'e nyaatee biddeen barbareedha. Argitanii? Kanuma bishaan makarree dhunnee waaqa kadhannee. Akkam godhu ishee barbaree ijetti naqee aarsu ijetti naqa barbaree baxabbatee bakka. Dhagaa maalitii nam tokko dhagaa. Mamma mallee naaru sun jedhu illee haaru na laala jedha. Ishi nagaa gaafadhu hojii kee waan si badhaatu. Hojiin keenya guyyaarraa oolmaa. Nagaa gaafadhu hin jedheebi. Hojii kee waan si badhaatu. Akkam jirtu naguma. Amma biraankii jedhamaa kun gaama biraankii dha Guyyaarraa ganama kaafnee amma galgalaatti. Asoo budhaggeeffadhaa. Hin sobii sirratti hin dhaaba dhugaa waaqa jiru. Hin sobiini dhugaa dhuma dubbadhu hin sobii. Sa'aatii lama yookaan sa'aatii tokko jaala na bira dhaabbattee taati. Rakkoon sobii hin kaa dhugaa dubbadhu. Dubbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbadhu. Mirgaan qabuun jedhe. Dhugaa dubbadhu. Ganama kaafnee amma galgalaatti xeenaa xaabiyaa oollee. Ganama kaaftee amma gargaraatiitti. Kanaan booda misaa sa'aatiin yoo qaqqabuun. Maal faanaa bitteesh maal faa binnee nyaanne ta'uu dubbadhush. Yoo dhugummaa isaa kanuma irratti addaa baafatanii. Kaardii gizee meeqa binnee. Kaardii akkamii bitte maaliin bitte? Waraqata gizee meeqa barreessine. Somni isaa kanuma argitanii wanni sobu gadi naqee takka. Garaa keessa gizee meeqa laalamne. Gadi naqee takka itti dabali. Maal akka ta'e daa'imtillee. Isoba foon haadha koon soba kana mariyaa. Dhiigas nu laalanii. Isoba na bira hin turre. Ammatillee aaruu diddamiti siin deeb siin godha. Siin godha dhugaa mana rifeensaatti illee rifeensi godha nagadhiisan marka. Siin godha. Dhiigallee nu laalanii mucaan. Nagadhiisa harka na dhukkubaara. Mucaan dubartii dhiiradhanii. Haa laala soba isaa kanuma irratti baraa dhiiga laalanii dhiigaan barame jechuudha. Kanaafuu chaa'u nagaan tura
Laakiin nagaan turaa motoo Dhugaa iffinne inaasoftu nagaan tura iffinne amma inni sammuna na gube immoo amman gubutti dhiisu. iffinne